السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوت قافي بارتي سدفا واي جاجبيتي بارتي سدفاatti walitti deebinee jirra har'a. Akkuma beekamu har'allee gaafii biraa gaafadhee jira jaajibeetii akkuma waliin arginu gaafii itti aanu kutaa sadaffaa jechuudha. Kutaa tokkoffaa kan jalqabarraa waliin ilaallee turre. Kutaa lammaffallee gadi dhiisee ture kutaa sadaffaa irra jirra jechuudha. Gaafii jaajibeetii waan barbaanne yoo gaafanne deebii akka inni nuu deebisu jechuudha. Egaa gaafiin an gaafadhe waa'ee yuutuubiiti. Gaafii an gaafadhe keessaa gaafii inni naa deebise keessaa barbaannu sagaleen dhageeffannaa barbaannu immoo barreeffama dubbisnaa jechuudha. Akka gaafii kee irraa hubadhutti waa'ee yuutuubii pileelistii fi sa'aatii ilaalcha watch time gaafachaa jirta. Yoo viidiyoo kee pileelistii keessatti walitti qabde namoonni pileelistii san keessa viidiyoo hedduu walitti aansanii yoo ilaalan watch time dabala. Sa'aatiin viidiyoo hundaa irraa argamu walitti da'uun chaayinaala keetiif lakkaa'ama. Garuu namoonni viidiyoo san dhugumaan ilaaluu qabu. Pileelistii qofa uumuu jechuun watch time ofumaan hin dabalu. yuutuubii irratti maallaqa argachuuf yeroo ammaa sabskraayibii 1,000 fi watch time sa'aatii 4,000 waggaa tokko keessatti yookaan shoortii viyuu barbaachisan guutuu qaba. Kanaaf pileelistii qindeessuun gaariidha. Namoonni viidiyoo kee irraa gara kan biraatti akka ce'an gargaara. Yoo gaafii keessan kana irraa adda ta'e maaloo afaan oromootiin gabaabsee irra deebii naaf barreessi. Gaafii itti aanu faayidaa qaba. Yoo ati pileelistii kee sheer goote namatti yookaan hiriyoonni kee bananii viidiyoo kee walitti aansuun ilaaluun yeroo isaan viidiyoo ilaalan watch time keetii ni dabalama. Viidiyoo tokko irraa gara kan biraatti pileelistii keessa yoo ce'an ilaalchi isaanii ni lakkaa'ama. Kun guddina chaayinaala keetiif ni gargaara. Garuu wanti barbaachisan namoonni viidiyoo san dhugumaan ilaaluu qabu. yuutuubii ilaalcha sobaa yookaan ofumaan dabarfamu hin jaallatu. Kijibaan jechuudha. Namoota kijibaan viidiyoo irra harkisantu jira jechuudha. Kanallee of eeggadha warri viidiyoo nama laaltan. Viidiyoo yoo laaltan dhugumaan laala viidiyoo. Dhugumaan itti banaati laala viidiyoo osoo irra hin harkifne irra harkistanii yuutuubiin kijiban jaalatu kijibaan viidiyoo laalle jedhanii namoonni irra harkisan jira. Yoo laaltan dhugumaan laala yoo jibbitan viidiyoo san dhiisaa malee kijibaan viidiyoo irra hin harkisinaa jechuudha. Kun gidduun chaayinaala viidiyoo tokko gara kana dubbisnee jirra. Viidiyoo tokko irraa gara kan biraatti pileelistii keessan yoo ce'an ilaalchi isaanii ni lakkaa'ama. Kuni guddina chaayinaala keetiif ni gargaara. Gartuu akka walitti wanti barbaachisan namoonni viidiyoo san dhugumaan ilaaluu qabu. yuutuubii ilaalcha sobaa yookaan ilaalcha sobaa ofumaan dabarfamu hin jaallatu. Kijibaan viidiyoo laalee ani viidiyoo irra harkisan kana hin jaallatu. Yoo laaltan dhugumaan laalaa jechuudha. Warri viidiyoo nama laaltan
Dhugumaan laala viidiyoo sana hanga dhumaa yoo laale immoo duruma irraan seeninaa jechuudha. Yoo laaltan hanga xumuraa laalaa yookaan immoo irraan seenina haa ta'u gimmaashallee osoo laaltanii nama saniif bu'aa qaba. Yoo sobdanii irra harkistan garuu hin seenina isinitti hafu. Egaa kan itti aanu namoonni gara dhumaatti ilaalan laayikii, koomentii fi sabiskiraayibii gochuun isin caalatti si gargaara. Kanaaf yoo hiriyoonni kee pileelistii kee bananii viidiyoo kee walitti aansanii ilaalan watch time fi view siif dabaluu faayidaa qaba. Egaa kan itti aanu galatoomaa jedheen atillee galatoominaan jedhe galatoomii gaafii gaariidha. Eeyyan yoo namni Gmailii ammallee gaafii asitti gaafadhe jechuudha. Gmailii yookaan Gmailii jechuun asitti iimeelii qofa namni qabu nama yuutuubii hin qabne namoota hedduu waan jiruuf namni yuutuubii hin qabne viidiyoo namaa taphachiisellee ni laakkaa jedhee jira ChatGPT'n. Namoonni yuutuubii irraa hin qabne jechuudha. Iimeelii qullaa kan qabanii namoonni hin qabne illee yoo nama taphachiise seeran viidiyoo sana itti banee haga xumuraa yoo ilaale sa'aatiin laakkaa jechuudha. Kanallee hin gaafadhe namoonni yuutuubii hin qabne iimeelii qofa qaban yoo nama taphachiise viidiyoon sun yoo sa'aatiin lakkaamoo hin lakkaa'u kan jedhu gaafadhe. Eeyyan yoo namni Gmailii yookaan iimeelii qofa qabaatee yuutuubii irratti viidiyoo hin maxxansin sabiskiraayibii hin qabne chaayinaala hojii irra hin oolchine garuu pileelistii kee banee viidiyoo kee ilaalee yeroo viidiyoo kee ilaalee yeroo ilaalchi isaa watch time fi view isaa ni laakkaama. yuutuubiin namni sun viidiyoo maxxansuu qabu yookaan sabiskiraayibii qaba jechuun hin barbaadu qabaatuu baate viidiyoo san taphachiisuu isaa qofa barbaada jechuudha. Viidiyoo qabaatuu baate hin ilaalu. Iimeelii qabaate viidiyoo san taphachiise sa'aatiin lakkaamaa jechuudha. Wanti barbaachisu inni viidiyoo kee dhugamaan ilaalu kan viidiyoo dhugamaan namni sun yoo ilaale sa'aatii sii taphata. Garuu namoonni viidiyoo dhugaan hin ilaalanii viidiyoo irra harkisanii jechuudha. Namni akkasii rabbiillee nutti hin fidiin nama kijibaa viidiyoo irra harkiseetiin hin bira taru. Yoo laale dhugamaan nama laalu yoo dhiise immoo bira taru. Dhugamaan ilaaluu isaati. Haa ta'u malee namoonni viidiyoo san namoonni viidiyoo san sekondii muraasa qofa yoo ilaalee faayidaa isaa xiqqaadha. Hani faayidaa hin qabu. Sekondii muraasa ilaalee yoo irraa bahe faayidaa hin qabu jechuudha. Yeroo dheeraa ilaalee watch time siif ni dabala. Namoonni hedduun pileelistii kee walitti aansanii yoo ilaalan kun guddina chaayinaala keetiif ni gargaara. Kanaaf hiriyoonni yookaan namoonni iimeelii qofa qaban pileelistii kee bananii viidiyoo kee yoo ilaalan view watch time ni laakkaa'ama. Rabbiin hojii kee siif haa milkeessu. yuutuubii irratti guddina yoo barbaadde akkamitti watch time fi sabiskiraayibii dabaluu akka dandeessu ilaalee siif ibsuu nan danda'a. Ameen. Rabbiin haa milkeessu. Kan itti aanullee si hubadhe ati sabiskiraayibii gahaa qabda. Ani sabiskiraayibii gahaa qaba. Chaayinaal kiyya sa'aatiidha jennaan. Naan jedhee sabiskiraayibii gahaa ati sabiskiraayibii gahaa qabda. Amma watch time akka dafee dabaluu barbaadda. Eeyyan ana kana jedhee gaafadhe naa deebise. Viidiyoo maal akka irra hojjedhu mala gaariidha. Maal akka irra hojjedhe akka sa'aatii kiyya dabaluu jedhee gaafii gaafadhe. Ani sabiskiraayibii inafii qaba sa'aatii bichaadha jedhee gaafii gaafadhe. Gaafii an gaafadhe san keessaa kana deebise mala gaariidha. Kunis mala gaariidha. Viidiyoo tokkoffaa viidiyoo dheeraa kan maxxansuu qabu jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 8 hamma 20 daqiiqaa hojjedhu.
Okay, viidiyoo gabaabaa watch taayimii xiqqaa kenna. Shoortiin viidiyoon taayimii xiqqaa kenna jechuudha. Baay'een kennu. Kan taayimii dheeraa namaa kennuuf viidiyoo daqiiqaa 8 hamma daqiiqaa 20ti. Pileelistii qindeessi. Pileelistii qindeessi namoonni viidiyoo tokko gara viidiyoo tokkorraa gara biraatti akka darban taasisa jechuusaati. Namoonni viidiyoo tokko erga xumuranii gara kan biraatti akka ce'an godhi. Jalqaba viidiyoo keessatti wanta nama hawwatu dubbadhu. Akka namoonni keessaa hin baane viidiyoo wal qabatan maxxansi. Fakkeenyaaf kutaa tokkoffaa, kutaa lammaffaa, kutaa sadaffaa. Viidiyoo kee hiriyootaa fi gareewwan keessatti qoodi. Garuu namoonni viidiyoo san dhugumaan akka ilaalan gaafadhu. Laayivii tamsaasa kallattii yoo gochuu dandeesse gara gaariidha. Yoo laayivii seenuu dandeette tamsaasa kallattiin gaariidha. Namoonni yeroo dheeraa irratti yoo turan watch taayimiin baay'ee siif dabala. yuutuubii keessatti wanta seenanii ilaalaniin jechuudha. Wanta seenanii ilaalaniin namoonni sun akkam dhugumaan viidiyoo kana ilaale kan jedhu moo kijibaan viidiyoo kana ilaale jedhee ilaale jedha. Ilaali namoonni keessaa akka viidiyoo keessan bananii beekuun viidiyoo itti aanu fooyyessuu si gargaara. Yaadadhu watch taayimii saffisaan dabaluuf karaa sirrii jechuun namoonni viidiyoo kee yeroo dheeraa ilaaluudha. Namoonni bilbila adda addaa irraa pileelistii kee banuun ilaalu yoo ta'e yeroo isaan dhugumaan ilaalan ni lakkaa'ama. Mata dureen chaayinaala kee maal irratti xiyyeeffata? Quraana, barsiisa, oduu bashannansiisaa yookaan wanta biraa yoo natti himte watch taayimii dabaluuf gorsa addaa siif kenna. Okay. Ayyee galatooma gorsa naaf kenna jedhani. Okay, galatoomi. Akka ati jettetti chaayinaalli kee irratti gorsa bashannansiisaa, kolfaa, viidiyoo koomiidiyaa jechuudha. Viidiyoo waan nama kolfisiisu, viidiyoo adda addaa namoota hawwatan maxxansaa jirta. Okay, watch taayimiin akka siif dabalu viidiyoo daqiiqaa 8 hamma daqiiqaa 15 ta'uu yaali. Mata duree nama hawwatu fayyadami. Fakkeenyaaf namoonni hedduun dogongora kan inni hojjetu yookaan dhugaa namoonni baay'een hin beekani. Namoota piraankii hojjetu jechuudha. Kijibee piraankiin kun akkana dhugaa fakkeessee hojjetu jechuudha. Kunillee pirankii hojjedhu jechuu waan akkana. Ani kana inshallah yeroo biraa hojjedha pirankii hojjedhu. Ani mata duree irratti waan dhugaa tokko fakkeessite ebaluun na ajjeese ebaluun akkas na godhe ati immoo achi keessan pirankii hojjetaa jirta jechuudha. Isa kana fayyadamii naan jedhaa jira. Jalqaba viidiyoo keessatti wanta nama hawwatu dubbadhu. Namoonni keessa akka hin baane viidiyoo wal qabatan irra pileelistii uumi. Pileelistiin barbaachisaadha jedha. Yoo namoonni si ilaalu sun dhugumaan si ilaale faayidaan ni qabaa jedha jechi. Okay. Dhumarratti viidiyoo kana booda kan viidiyoo kana ilaala jechuun viidiyoo biraatti viidiyoo kan laalan jechuun viidiyoo biraa kan beekan. Okay, mata duree kana dubbisnee jirra. Mata duree nama hawwatu fayyadamii piraankii waan adda addaa fayyadamii jalqaba viidiyoo keessatti wanta nama hawwatu dubbadhu namoonni keessaa akka hin baane. Okay, viidiyoon wal qabatan irraa pileelistii uumi. Dhimmoota okay. Dhumarratti viidiyoon kana booda akka ilaalan jechuun viidiyoo biraatti nama geessa. Viidiyoon tokko nama hawwate viidiyoo kan kee kaanitti akka darban nama taasisaa jechuudha. Torbaanitti yeroo murtaa'e irratti viidiyoo maxxansi.
fakkeenyaaf yeroo hunda wiixataa fi kamisa shoortii hojjechuus namoota haarawaa siif fiduu danda'a. Isa keessaa muraasni viidiyoo dheeraadha ilaalu yeroo viidiyoo kolfaa fi bashannanaa hojjechaa jirtu. Yeroo ammaa namoonni baay'een viidiyoo gabaabaa hawwu, viidiyoo gabaabaa jaallatanii jechuudha. Kanaaf shoortiif viidiyoo dheeraa walitti makuun gaariidha. Rabbiin hojii kee haa milkeessu. Watch time dabaluuf wanti guddaan namoonni viidiyoo kee hanga dhumaatti akka ilaalan gochuudha. Amiin. Rabbiin haa milkeessu. Egaa kan itti aanu eeyyan gaafii kee sirriitti hubadhee jira. Shoortii irraa namoonni hedduun yoo si ilaalan kun gaariidha. Garuu shoortii viyuu fi watch time viidiyoo dheeraa walumaa galatti tokko miti. YouTube Partner Program keessatti yeroo baay'ee watch time sa'aatii 4,000 jechuuf viidiyoo dheeraa irraa argamu caalatti ilaallata. Shoortii immoo karaa isaa adda ta'een viyuu baay'ee walitti qabuu danda'a. Kana jechuun shoortii hojjechuun namoota haaraa gara chaayinaala keetii fiduu gaariidha. Shoortii hojjechuun namoota haaraa gara chaayinaala keetii fiduuf gargaaraa jechuudha. Kan itti aanu mala gaariidha. Shoortii maxxansi. Kuni mala gaariidha. Shoortii maxxansi. Shoortii keessatti namoota gara viidiyoo dheeraa keetti qajeelcha. Viidiyoo dheeraa san pileelistii keessatti qindeessi. Kanaaf shoortii faayidaa qaba. Garuu watch time barbaadu hedduu shoortii qofa irraa argachuu yeroo baay'ee salphaa miti. Viidiyoo dheeraa fi shoortii walitti fayyadamuun irra gaariidha. Wal keessa maki jechuudha. Viidiyoo shoortii illee hojjedhu, dheeraa illee hojjedhu jechuudha. Anis siif galateeffadha. Yeroo kamiyyuu gaafii yoo qabaatte nan deebisa. Waan ati jette irraa hubadheetti YouTube irratti hojii cimaa hojjechuu jirta. Viidiyoo dheeraa, shoortii bashannansiisaa fi gorsa walitti maktee hojjechaa jirta. Hin ariifatin gorsa tokko siif kennuu jedheen. Ani gorsa tokko siif kennuu naan jedhe. Hin ariifatin viidiyoo qulqulluu hojjedhu. Mata duree namoota hawwatan fayyadamii. Yeroo hunda viidiyoo maxxansi. Namoota ilaalan waliin wal qunnamtii godhii. Komantii dubbisi. Namoota yeroo hunda viidiyoo naa ilaalan ani yeroo hunda dubbisuu qabaa. Komantii isaanii dubbisuu qabaa. Yaada isaanii deebisuufii qabaa. Namoota sanillee wal baruu qabaa jechuudha. Namoota haaraa san ilaalan taasisa. Ilaaluu danda'u. Chaayinaala guddina hedduu xiqqaa irraa jalqabee chaayinaala hunda xiqqaa irraa jalqabee hamma guddaatti awwaluma sabskiraabii xiqqaa irraa jalqabee hamma guddaatti deemaa chaayinaalli hunduyyuu jechuudha. Xiqqaa irraa kaasee hamma guddaatti sadarkaa guddaatti deemaa. Rabbiin hojii kee haa eebbisu, haa milkeessu. Yoo watch time subscribe YouTube yookaan gaafii biraa qabaatte yeroo kamiyyuu na gaafadhu. Milkii guddaa siif hawwaa. Kana fakkaata. Gaafiin ChatGPT har'aan gaafadhe pileelistii jalatti viidiyoo olii hidhuun faayidaa nuuf hin qaba jedhee gaafadhe jennaan namoonni sun dhibbatti viidiyoo san dhugamaa yoo itti bananii yeroo dheeraa laalan sa'aatiin ilaaka. Garuu kijibaan viidiyoo irra harkisanii viidiyoo kijibaa yoo laalan hin laakkaa'u. Kanaaf
ChatGPT kanatti gaafii bareeda gaafii ajaa'ibaa nu deebisee gaafii kamiyyuu ChatGPT gaafachuun barbaachisaadha. ChatGPT warra gadi hin buufanne buufadhaa. Yemmachaachuu isiniin jedha waan gaafii kamiyyuu gaafachuu dandeetta waan isin dhibe kamiyyuu wama isin dhibe kamiyyuu gaafadhaa. ChatGPT'n akkanatti kun deebii nu deebisa. Rabbiin nu haa milkeessu waan hojjenne keessatti. Waan barbaadan ChatGPT gaafadha homa kamiyyuu homa gaafachuu barbaachisu kamiyyuu yoo barbaadanis kun sagaleen isinii bana jechuudha waan inni dubbatu komantii isin waan isinii dubbise kana keessa jechuudha. Kun akkanatti dubbate jechuudha. Kana sagalee leenni jira jechuudha. Galatoomi akka ati jettitti bashannana kolfa viidiyoo adda addaa namoota hawwatan maxxansaa jirta. Watch team akkasiif dabaluuf video 8:15 daqiiqaa ta'u yaali. Mata duree nama hawwatu fayyadami. Namoonni hedduun dogoggora kana ni hojjetu. Dhugaa namoonni baay'een hin beekne. Jalqaba video keessatti wanta nama hawwatu dubbadu. Namoonni keessa akka hin baane. Video wal qabatan irra playlist uumi. Dhumarratti video kana buuda kana ilaala. Jechuun video biraatti nama geessi. Torbanitti yeroo murtaa'e irratti video maxxansi. Fakkeenyaaf yeroo hunda wiixataa fi kamiisa. Shorts hojjechuunis namoota haaraa siif fiduu danda'a. Isaan keessaa muraasni video dheeraa ilaalu. Yoo video kolfaa fi bashannana hojjechaa jirtu, yeroo ammaa namoonni baay'een video gabaabaa hawwu. Kanaaf shorts fi video dheeraa walitti makuun gaariidha. Rabbi hojii kee haa milkeessu. Watch team dabaluuf wanti good namoonni video kee hanga dhumaatti akka ilaalan gochuudha. Okay. Sagalee akkuma waliin dhageeffanne kana sagaleen baay'eedha. Ani barreeffamaan isinii dubbiseef barreeffamni amma immoo kaa itti aanu sagalee dhageeffattanii. Galatoomi obboleessa koo ani siif galateeffadha. Yeroo kamiyyuu gaaffii qabatte nan deebisa. Waan ati jette irraa hubatetti YouTube irratti hojii cimaa hojjecherta. Video dheeraa, shorts, bashannanaa fi gorsa walitti maktee hojjechaa jirta. Gorsa tokko siif kennuu barbaada. Hin ariifatin. Video kota duree namoota hawwatu fayyadami. Yeroo hunda video maxxansi. Namoota ilaalan waliin wal qunnamtii godhi. Namoonni harasii hin ilaalin taanis boru ilaaluu danda'u. Channel guddaan hundi shikkaa irraa jalqabe. Rabbi hojii kee haa eebbisu haa milkeessu. Amen. You watch time, subscriber YouTube ikin gaaffii bira qabaatte yeroo kamiyyuu na gaafatu milkii guddaa siif hawwa. Amen. Egaa kana fakkaata viidiyoo kanarra isinitti hin dheeressu. Viidiyoon dheeratee jira. Dheeratus wanta nama hawwatu wanta nama barbaachisuudha jechuudha. Namoonni chaanala keessan watch time barbaadan hiriyoota gaarii, hiriyoota amanamoo ta'an, hiriyoota dhugamaan namaaf yaadan, hiriyoota dhugamaan viidiyoo nama san namaaf laalan, warroonni qabdan playlist jalatti hidhaati viidiyoo keessan hiriyoota keessan irratti ergadha. Akkasuma garee warroota walii galtanii warroota dhugaan nama hirmaatu irratti share godhaati. Akkasi viidiyoo itti walii banaati hanga isa dhumaa amaanan immoo viidiyoo dhugaan itti walii bana akkasitti namoonni hedduun haa guddatu namoonni hedduun haa milkaa'u nama waliif gaarii yaadu Rabbi nu haa taasisu nama waanyu immoo Rabbumaan chaanaala keenyarrallee fidinii jechuudha. Nuti immoo namaaf waan gaarii yaadu Rabbi nu haa taasisu nama dhugamaan dhugatti viidiyoo san namaan ilaaluu Rabbi nu haa taasisu. Kana fakkaata paartii sadaffaa irra xumuree jira. Paartii afuraffaa hojjedhu waa'ee ChatGPT warri jettan isiniif hojjedhaa malee akkasii baay'ee haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.